كناف دك ببك برباجمه الدنيا بلجا تريا كان دبالمه قرآن توقنا قبروتهم فاهمه عدلين الرمال منسى ولا لمه صلاة قبرين بك توالمه كنافو الدنيا ذل ميدان فالمه جاهلية دان لمه عدلين لبن جلاني يا لا خلق محمد فرقت رحمتاني ميدا عدلي لبن قدنا مرتي كم بلا قمسي سيارة دنيا رتي لكم نرار قمون سبب ظلميتي أكما قافة إسلام اندرتي قرآن مسنبي نرقم سرتي ظلمي جاهلية نقول ولرتي أكما أنا كانتي جلسي والبيت إنساني جالا خلق محمد نبرقت رحمتاني درت الدكين دري ويكن الرتي سكن هديك دمي صدفا كيستي صبني قدان سبوتا تتكارتي دولي بوجيتي ديرا في دبرتي ولم تقسي كيستي رسول ارقت ربيني جرى خلق محمد نبريت رحمتاني قومي جاهلية فقيسه ارقموا النبي يرجي تسكبيسه ميدا مركتا نسان تليسه امنتين اسلام ما تريد جبيسه عدلي جيجم ما ديكيسه يولدسه افان كنياني كوب جيجتو نديسه افان براتين فتهيد يودقيسه نما جيجا كنام بيني فنيسه اقوما وندا دوغا دبسو دبو بكا فرتس اكتي مرتسو دنما والكتس عدلي رب مجبس اكولي من نمني جالا خلق محمد انو فرت رحمتاني وفما افقى بجي ربين المنما سير ربي قدام موتي نرديب سما ولقد كرمنا قرآن من كبجيل من ما كان كبجيل ما موتي قبرن كبو علمنا ما نما عدلي ربي جراين والظلم يا بلجين ساقاري حكم رب السماء سلارقي عندنا ما رقاكي قوليني جالا خلقي محمد نفرق رحمتاني نسير اسلامك ستمالت والظلم نادقا كيفك كإسلاما رسالة سميت نفتين وكنما جلك بواند رب صدات ما كرلا فانما إرقما ترقفما والنوم بمرتي أزلي دانتي فما علمنا ما نما مرتي والكتما صلى الله عليه وسلم تسليما خير خلق الأمة صاحب القرآن جالا خلق محمد نفرق رحمتاني نمني بيكو في دي معلومة دي نساء سبن إسلام ما عندهم فتح وجيسا بكني درقا ينتو كيس ينغر سيسا راجي أمة درباتي كميسا ديرا دقا باب سلمي قريديسا ونني مو في ديب كيسو تسريسا أملي كنتو فتنا ما بدي تريسا قرين نقفتي ويوفتي قلبينسا نقفتو يا بوليسا إرقا وهي قبدي فني جالا خلقي محمد أنو فرقتي رحمتاني أكد إسلام مالك والكتسة بيابو الجمعة نارك يودنسة عدلي دين إسلامك ساتو دكسة براتو نبي وانجلك كيسة كنين كتريس جرى إيمان فكسة أنقفت تزابا تارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله تعالى أكما بك مدرسين كينك وياه الراء سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب
seenaa isaati irraa haasa'u jirra jechuudha. Duuba duraan agartee osoo haasa'u jirru jidduun addaan murree kaleerraa itti deebinee akkuma yaadattan kaleessa agartee darsii isaa keessatti waan hedduu dubbanne mawqifa aliyyi qabu darajaa aliyyi qabu jechaadha ka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaa kenne waa hedduudha dubbanne. Ilmaan isaatillee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa darajaa guddaa kenne. Shabaabaa warra jannataa lamaan jedhamti, Hasanii fi Huseen jechu. Hasanii fi Huseen shabaabaa warra jannataa jedhamtee beekamti. Nabii kennan maqaa isaa moggaaseef alayhi salaatu wassalaam. Aliyyi duuba hajjii abbaan Bakrii agartee hajjee ka nabiin kenna agartee Aliyyiin duuban ergee beeksisa achiin keessatti dabarse akkaataa inni itti dabarse dubbannee jirra. Ka nabiin kenna gaangee isaa itti kennee akkasitti deeme Aliyyi. Aliyyi duuba waliigalatti gama jagnummaa keessatti maal akka inni dalagaa ture, gama jagnummaati gootummaa isaa agartee dubbannee jirra jechu. Lola hedduu asiin duratti dabarsineen keessatti jagnummaa Aliyyi dubbanne dabarsine. Gaafa duula Badrii waan inni dalage dubbanne, gaafa duula Uhudii waan inni dalage dubbanne, gaafa duula Khandaqii waan inni dalage dubbanne, gaafa duula Khaybarii waan inni dalage dubbanne, gaafa Fathi Makkaa waan inni dalage dubbanne, gaafa duula Hunaynii waan inni dalage dubbanne jechuudha. Dullotii hedduu keessatti gahee guddaa taphate duuba Aliyyi bin Abi Xaalib radiyallahu anhu. Cufa keessattuu gahee ajaa'ibaati qaba duuba. Aliyyi bin Abi Xaalib cufaan keessattuu gahee ajaa'ibaati qaba duula cufa keessattuu jechuudha. Rabbi isarraa haa jaalatu duuba. Har'aan kana hoo waa'ee murtii isaa keessatti dubbannaa qaceelatti na hordofa. Aliyyi agartee gaheen isaa loluma callaa keessatti yoo ka jedhamu taate miti. Rabbi sodaa keessatti gahee mataa isaa dandahe qaba. Muree murteessuu keessatti gahee mataa isaati qaba. Har'aan kana agartee murtii isaa keessatti waan inni Yemanitti murteesse ummata Yeman ka wal dhabe irraa haasofna duuba insha Allahu ta'ala. Nama qalbitti na haffazuun barbaada. Nama qalbitti haffazu jechaadha. Gocha Aliyyi bin Abi Xaalib radiyallahu anhu. Aliyyi rabbi isarraa haa jaalatu gaafa biyya Yemanii ergamee gosti Hamdaanii guutuun islaamoyte wal dhabanii warri tokko agartee wal dhabbii isaa isarra fidan. Maalirraa wal dhaban? Ummata tokkotu agartee boolloo qote leenca agartee itti qabuudhaaf jecha. Boolloo qotanii boolloo kanatti dhufeetii leenci bade. Leenci boolloo kana keessa bu'e. Ijoolleen afurii takkaraa yaatu dhuftee leenca achi keessa jiru kana arganii leenca kana achi akkanatti gad ilaalan. Osoma gad ilaalutti jiran tokko mucucaate jara afran keessa. Nama meeqa isiniin jedhe? Nama afur. Ijoollee afurtu wajjiin osoo yaa'an boolloo agartee ka leencaaf qotamte, leenca itti adamsuudhaaf qotamte ka leenci dhufee keessatti kufee keessa jiru ka gara bayuun hin qabne ka akkanaa kana ijoolleen irra dhufte. Wayita irra dhufte ilma namaati ka leenca kana qalbiin laaluu feeti akkana gajja'anii ilaalan. Osoma laalan jara afran keessaa tokko mucucaate. Mucucaatee wayitii boolloo kana gaddabru gurbaa cinaa isaatiin jiru qabate. Qabatee jennaan gurbaa san gadi bute. Sunillee waliin kufe. Gurbaan lammataa ka kufe kunillee gurbaa sadaffaadhaa kana qabate. Kana gadi bute kunillee itti kufe. Gurbaan afraffaallee agartee gurbaan sadaffaallee gurbaa afraffaadhaa kana qabate.
qabannaan itti gadi butee kunillee itti gadi kufe jarri afranuu itti kufan. Jarri afranuu ni kufan boollotti. Yeroo kana leenci kophaa isaan argate kalaas. Leenci kophaa isaan argate. Jara afran leenca boolloo keessa jiru achitti itti gadduu danduuba. Boolloon dhiphaadhaa gara jalaa bahaniin hin qaban. Akkam haa ta'arre. Achitti duuba agartee leenci kaanillee akka isin beektan kaa leenci agartee bineensa mukaati naman dhiisu. Leenci bineensa mukaati. Yeroo kana kaanillee qabee achi kuffisee kaanillee qabee achi kuffisee kaanillee qabee achi kuffisee leenci jara maraa fixe. Dandeettii irra qabalee leencan loluun hin jabaata. Leencan loluun ni jabaata. Sheersheer wal godhaa invite illee walii godhaa obboleewwan. Sheersheer illee walii godhaa invite illee wal godhaa. Darsiin sa'a kana ta'u ummanni haa baratu inshaallah. Tayyib. Haala kanaan duuba kallattii mararraayyuu jarattii afran itti kufte leenci ni ajjeese duuba. Ajjeefnan gosti ijoollee dhumtee wal dhabde. Micaa keessantu micaa keenna kuffise keessantu micaa keenna kuffise. Sababa ajjeechaa micaa keennaa akka ta'e kaani kanarra wal dhaban duuba. Yeroo kana Aliyyiin gubbaa wal fidan. Aliyyi agartee nama gaafasan biyya Yemanii keessatti daa'ii guddaa beekamaa karaa diinititti nama yaamu ka sababaa isaatiin ummanni Yemanii diin rabbii seenan. Aliyyi maal jedheen duuba radiyallahu anhu. Fadli Aliyyi dubbatu jirra kaa taarikni ka Aliyyiiti. Aliyyi maal jedheen duuba. Aliyyi waan jedheen yoo ka jaalattan taate jidduu keessanitti annin murteessa. Yoo isinii ta'e ni fudhattan. Yoo isinii tahuu dhabe deemtanii nabii rabbii bira dhayxan. Dubbiin tanuma jedheen. Immoo darsii kaleessaa keessatti dubbanne. Aliyyi waytii gara Yemanii ergu. Aliyyi waan jedheen nabii kennan. Yaa nabii Allaha ummata Yemaniitin na ergita ani irra xiqqaa isaanii haala ta'een. Akkamiin hukmii isaan keessa godha akkamiin agartee ka dandeettiin kiyya gaheen kiyya yoom achi gahe osoo namni narra caalu jiru na ergitaa jedheen. Achumaa nabiin agartee ka qoma isaa kanarra kaayee du'aa illee kadhatee fi waan jedhee waan ansii dhaamu yeroo murtii gootu nama sitti himate san callaa irraa dhageettee murtiin godhin jedhin haga kaan irraallee dhageettutti. Haga himatama irraallee dhageettutti. Yoos agartee sawaabni dubbiidhaa sii mul'ataa jedheen. Nabiin akkanatti gaafa san dhaameef Aliyyin radiyallahu anhu. Aliyyi ammaan kana ka ummanni martuu wali qabamanii dhufanii agartee ka gosti martinuu ay jirti. Yeroo dubbii kana isaan dubbatan Aliyyi murtii isaatis seene duuba. Aliyyi kanaafuu murtii keessatti sawaaba qunnamaadha jedhaniin duuba. Murtii keessatti sawaaba qunnamaadha. Waan jedheen Aliyyi bin Abi Xaalib radiyallahu anhu. Warra boolloo qotee leenca achitti qabe san warra saniin waan jettaniin gumaa ijoollee dhumtee tana walitti qaba. Akkaataan itti walitti qabdan harka 4 irraa waan bakka tokko walitti qaba. Harka 3 irraa waan bakka tokko walitti qaba. Akkanatti qoode Aliyyi rabbi isarraa haa jaalatu. Kaan agartee cinarraa waan cinaa tokko walitti qaba. Kaan immootuu gumaa guutuu walitti qabaa jedhee bakka 4 kanatti murteesse Aliyyi. Bifa 4 kanaan murteesse waan kana walitti qabaa jedheen. Gumaa harka 3 irraa waan bakka tokko harka 4 irraa waan bakka tokko walitti qaba nama tokkoof immoo harka 3 irraa waan bakka tokko walitti qaba
nama tokkoof immoo cinaa gumaadhaa walitti qabaa, nama tokkoof immoo guutuu gumaadhaa walitti qabaa jedheen. Gumaa isaa afran akkasin lafa kaa'e. Kami ka gumaa irraa agartee harka afur irraa waan bakka tokkoo fudhatu jennaan waan jedhe agartee falil awwali arrubu'u li'annahu ahlaka akkana jedhe li'annahu ahlaka man fawqahu gurbaa taraa duraa mucucaate ka sababaa isaatiin jarri afranuu achi kufte san isa san agartee ka harka afur irraa waan bakka tokkoo kennaafi jedhe warra isaatiif. Maal jennaan sababaa nama kana halaakuu guutuu ka ta'e isa saniya. Ka harka afur irraa waan bakka tokkoo kennaniif kami jennaan gurbaa taraa duraa keessatti maal ta'e mucucaate sani wayta mucucaate gurbaa isa gubbaa jiru qabate. Gurbaan sunillee agartee isa waliin mucucaatee itti darbe. Innillee ka biraa qabate sunillee itti mucucaatee darbe. Innillee ka biraa qabate sunillee mucucaatee dabre. Sababa halaaka nama kana maraa ka ta'e eenyu gurbaa duraa sani. Gurbaan duraa sun harka afur irraa waan bakka tokko haa fudhatu jedhe. Warra isaatiif agartee akka kennan jechuudha. Gumaa warra isaatiif akka kennaa jedhe. Takka. Gurbaan lammataa immoo gurbaan awwalaa sun isa butee jennaan innillee ka agartee sadaffaadhaa butee ufii gizee itti kufu isaafillee harka sadii irraa waan bakka tokkoo kennaa jedhe warra isaatiif. Warra isaatiif harka sadii irraa waan bakka tokkoo kennaa jedhe. Sababa isaatiif namni lama kufere. Gurbaa sadaffaadhaa ka gurbaa afraffaadhaa qabee itti gadi bute san cinaa gumaadhaa kennaafi jedhe. Cinaa gumaadhaa nisfii kennaafi jedhe Aliyyi. Maaliif jennaan sun nama tokkocha malee nama biraan balleessine. Gurbaa afraffaadhaa ka agartee ka itti kufe sun nama tokkollee hin kufifne lubbuma ufiitii mucucaatee itti kufe. Lubbuma ufiitii mucucaatee itti kufe. Isa saniif maal kennaa jedhe gumaa kaamila kennaa jedhe isaa. Gumaa kaamila kennaa jedhe. Sheer godhaa invite ol godhaa obboleewwan. Sheer godhaa invite illee ol godhaa. Darsii itti deebinee wal hubachiisa warra darsii hordofan jechuu. Darsii waan jala addaan citee tureef namni quban qabu sa'a kana eegaluu kenna. Tayyib. Duuba akkana jee Aliyyi radiyallahu anhu jara afranuu akkanatti murtii kenneef. Jara afran boollotti wal guurte boolloo leenci keessa jirutti wal guurte yeroo warri isaanii wal dhabe gurbaa keessantu kenna ajjeese jedhanii jara afranuu ka dhumte bifa kanaan Aliyyi murtii jidduu isaaniitti kenne. Yeroo kana ummanni gariin agartee dubbii kana ittiin quufne achirraa ka'anii nabii kennatti dhaqan salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Nabi Muhammad agartanii isa bira dhaqan jechuu. Nabii kennatti dhaqan. Nabii kenna ka agartanii maqaama Ibraahimii bira jiru bakka sanitti itti dhufan. Itti dhufanii dubbii kanatti himan. Akka kana wal dhabnee bifa kanaan agartee Aliyyi jidduu kennatti murtii godhee jedhanii itti himan duuba. Nabiin kenna murtima Aliyyi san sabachiise jedhan. Murtima Aliyyi murteesse san sabachiise. Riwaayatana Imaamu Ahmad gabaase وحسنه الألباني عليه رحمة الله. إمام الألباني إموتو حسن قد إجتشا درجة أغرتي حديثة كنا. دوبا يا أبوليوان كينا علي بن أبي طالب يوجان رضي الله عنه نمو مغهين إسالو لج الله كيستي تأيمتي. علي غهيه الدو قبا غهين إسالو لج الله كيستي متي غهيه الدو قبا ربي سرها جالتو. Akka ganaa agartee yoo rabbiin fedhe irraa haasa'uu deemnutti jechu. Ali bin Abi Xaalib gahee hedduudha qaba duuba. Rabbitu subhaanahu wa ta'ala isaaf kenne. Lola keessatti illee waan itti fakkaataa hin qabu.
asadullahi lghaalib jedhaniin duuba. Leenca Allaha hinjifataa jedhamee beekama. Leenca Allaha hinjifataa jedhamee beekama lola keessatti. Akkuma san rabbi sodaa keessatti illee ganaa itti dhufuu jiraanna. Akkuma san duuba murtii keessatti illee akkatti agartee lafa kaaha. Umar bin Abi Xaalib Umar bin Khattaab radiyallahu anhu waan jedheen murtii isaa kana jaalatee beekumsa diinii isaa kana jaalatee orma ati keessa hin jirre keessa rabbi nan jireessin jee duuba Umar. Ganda ati keessa hin jirre keessa rabbi nan jireessin jedhe orma ati keessa hin jirre keessa. Si agartee kaa ganda ati keessa hin jirre keessa jiraachuun fedhu jechuu isaati. Nama akkasii Umar jaalatee agartee dubbii akkasii isarraa dubbate Umar bin Khattaab radiyallahu anhu. Akka murtii beeka duuba Aliyyi. Nama amansiisu diinii rabbii illee akka rabbiin beeyse subhaanahu wa ta'ala. Faamii qaba. Nabii keenya jalatti guddate salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. Nabii keenya jalatti guddate jechuu duuba. Nabii keenya jalatti guddate duuba Aliyyi. Kennaa rabbi isaa kenne kana ummanni shi'aadhaa gara biraatti jijjiiran. Ummanni shi'aadhaa gara biraatti jijjiiran. Aliyyiin namuu ni jaalata. Warri sunnaadhaa maruma jaalata. Nuti jidduu sahaabaa addaan hin baafnu maraa ni jaalanna. Tokkollee hin kafarsiifnu, tokkollee agartee hin jibbinu. Isaan immootuu darajaa rabbi Aliyyii kenne kana fudhatanii darajaa warra kaanii immoo gabbuusan. Shi'aan gochi isaanii sani duuba. Darajaa Aliyyii agartee ol fuudhanii Abu Bakri Siddiiqin kafarsiisanii, Umar ibn al-Khattaab kafarsiisanii, Usmaan ibn Affaan kafarsiisanii, gurguddaa sahaabaa nabii rabbii kafarsiisan duuba. Subhaanallah. Aliyyi illee nuti darajaa isaa akkuma inni qabutti irraa dubbanna hir'ifnu insha Allahu ta'ala. Abbaa Bakri illee darajaa inni qabu Umar illee. Immootuu darajaa isaanii ta wal caaltu kennaa rabbiiti ilmi namaa bakka itti wal caalu qabaanii dubbanna san. Sun darajaa nama kaanii hir'isuu jechuudha miti. Ummanni shi'aadhaa immoo ummata akka malee ofirraa eegan. Aliyyi bin Abi Xaalib callaa keessaa ol fuudhanii hedduu sahaabaadhaa kafarsiisan duuba. Warra ibiddaati jedhaniin. Abbaa Bakrii ni kafarsiisan. Umarii ni kafarsiisan. Usmaan ni kafarsiisan. Khaalid bin Waliid gaggaarii agartee ormaa sahaabaadhaa jechaadhaa warra gahee gurguddaa galmeessan ni kafarsiisan isaan. Ummata akkanaati duuba yaa obboleewwan keenya ofirraa eega. Ummata shi'aadhaa jechuun ummata akka malee bada'a. Ummata akka malee fokkataa. Diin rabbii irraa ofiillee bahanii namallee diin rabbiit irraa baasan. Kanaaf eeggannaa guddaa nama barbaachisa duuba. Akkuma san duuba Aliyyi bin Abi Xaalib gahee inni qaburraa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gaafa agartanii hajjiidhaa gaafa hajjatul wadaa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gaallan hedduu dhaqale harka isaatiin. Gaala hedduu qale. Gaala torba qale nabiin alayhi salaatu wassalaam harka isaatiin dhaabbatatti. Waan achirraa gadi hafe Aliyyiin qali jedheen haala isiin gaala 100 taateen. Aliyyi gaafa san gaala 100 guutuu gorra'e duuba. Aliyyi dandeettii isaatirraa gaafa san gaala 100 guutuu gorra'e jedhan duuba. Qalee foon isiidhaa qoode duuba agartee ummataaf. Humnallee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quwwaallee ka addaa kenneef Aliyyi bin Abi Xaalibiif. Quwwaallee quwwaa addaa rabbiin isaa kenne duuba. Akkuma iimaana keessatti illee jabaadhaa, akkuma lola keessatti illee jabaadhaa, hujii keessatti illee jabaadhaa Aliyyi. Waan itti kenname sanni fullaasa bakkaan gaha duuba. Nama akkanaati jedhaniin
رضي الله عنه وأرضاه ربي سراها جالتوتي جهين علي أبو هدو لدوبا جهين علي بن أبي طالب كبو هدو لدوبا بابا شوفان كيستو أكما سندوب علي بن أبي طالب ربي سبحانه وتعالى وان هدو إساته وان ربين إساته الراتوكو غاف نبين كينا دبماني دؤن نمنك آم نبي كينا ديك صلوات ربي وسلامه عليه علي توكو دوبا توكو علي فضلي المعباسي ولين أكسم أسامة بن زيد ولين إسان كان نمني أغرتيكا نبي كينا ديك صلوات ربي وسلامه عليه غاف نبين كينا دؤن غاف نبين كينا دؤن نمني نبي كينا ديك نيوسين جدن علي بن أبي طالب في فضلي المعباسي في أسامة بن زيد أكسم قسم بن عباس كجأن اللي قسم بن أبي طالب إن اللي تمك ميجرا وقسم بن عباس عفوا قسم المعباسي جتشا قسم تكوك أبي طالب تجرا كوني كأسي كأغرتي المعباسي أكنا جأن دوبا علي وان جد دوبا ربي سرها جالتو لقاتي نبي كينا كيستي نبي كينا أغرتي لاليتين جرا جد وان إسرى أرقم غافة إني دؤي في غافة إني جرولي نبي كينا أغرتي غاري نماتي جد غافة جرولي بريدا دا أرقاها دا غافة دؤي بريدا دا أرقاها دا جد أكنا جي نبي كان عليه الصلاة والسلام إسا تقام إسا ديك دوبا أكما جزي جرو أرقاوتي غافة إلي أرقاها جي دوبا أكسمت أرقاها جي أكست دوبا نبي كان نرى دوبة صلوات ربي وسلامه عليه قبري إسا اللي ورقا دي بؤي أغرتي نبي كان قبري كاهر رأي علي غافة سن ورقا دي بؤي نبي محمد قبري كيسا كاهر رأي ورد كيسا جرا ورد قبري كيسا جرا كوني أغرتي درجة علي كيسا تلكهني في دم فضلي علي قبرة دوبا علي نما أكناتي جاندوان علي نما أكناتي ربي سرها جالتوتي نما أكناتي علي بن أبي طالب nama nabii kennallee dhiqee gaafa jirullee kaddamee gaafa du'ullee jechaadha nabii kenna agartee waan sila inni haqa godhatu bakkaan gahe jechaadha duuba Aliyyi bin Abi Xaalib eega nabiin du'ee boodaa Abu Bakr Siddiiqitu agartee bakka bu'e akkuma isin martuu beeytan bakka bu'aan nabii kennaa Abu Bakr Siddiiq gaafa Abu Bakr Siddiiq bakka bu'aa ta'ee ummanni agartee ansaarallee ummanni muhaajiraallee Abu Bakr Siddiiqin baallama godhan bakka bu'aa tahuu isaa mootii muslimaa tahuu isaa irratti ummanni osoo waliin dhabin walii galaan Abu Bakr Siddiiqin dhufanii baallama godhan Aliyyillee warra baallama godhe keessa jira Zubayr illee warra baallama godhe keessa jira Talhaa illee warra baallama godhe keessa jira Raafidaan ummanni agartee ka shi'aadhaa bakka kanatti haasawa guddaa haasoyti duuba akka waan silaa mootummaa Aliyyiif godhamte warri kun agartee zollomee abbaa Bakriitii kennanii fakkeessitee haasoyti duuba dubbiin akkasii miti nabiin kenna osoo lubbuun jiru salawaatu rabbii wasalaamu alayhi haga dhibamee agartee manaa gabbahee masjiida dhufuu dadhabe masjiidatti namni agartee ummataan salaatu akka abbaa Bakrii tahu nabiin kenna dubbate salawaatu rabbii wasalaamu alayhi muruu abaa Bakrin falyusalli binnaas abbaa Bakrii ajajaa ilma namaatiin haa salaatu jedhen nabiin kenna abbaa Bakrii ajajaa ture duuba yeroo ofii masjiida dhufuu dadhabetti yeroo ofii imaama ta'uu dadhabetti
abbaa bakriitu salaachisaa ture jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Namni tokkolleen abbaa bakrii dura dabruun hin danda'amu jecha agarsiisa duuba. Akkatti nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam osoo lubbuun jiru abbaa bakrii caalchise. Hulaaleen cufti haa cufattu hulaa gara masjidatitti baafturraa hulaa abbaa bakrii malee jedheen nabiin keenya darajaa abbaa bakrii kan ol fuudhee agarsiise. Duuba ummanni shi'aadhaa fitnaa kana waan isaan barbaadaniif nuti hin beeynu. Jidduu sahaabaa agartee ummata dhuman ka waan isaan haasawan kana quban qabne isaan lafaa ka'aniiti aliyyiin izollomamee aliyyiin agartee akkana godhanii islaamootummaan aliyyiin maltee isaan harkaa fudhatan jedhanii agartee dubbii kana oofan duuba. Kanaan agartee jidduu sahaabaadhaa adda baasan. Abubakri Siddiiq nama aliyyi zollome fakkeessan duuba. Aliyyi immoo jaalalaan gaafa san ka'ee dhufee Abubakri Siddiiq lama godhe. Aliyyi callaa miti gurguddaan sahaabaa nabii kennaa gaafas achi ciisaa. Kurnaan warra jannataan dubbatamanii achi keessa jiranii ka akka Xalhaa faa, ka akka Zubeyrii faa, ka akka Abdurrahmaan bin Awfii faa warri kunniin cufti. Kaanii lama godhan yaa'ii takkan goone tokko duran dhaabanne duuba agartee abbaa bakrii. Abbaa bakrii dhiisii zabana agartee Umariillee nam tokko duran dhaabbanne. Kilaafni tokko jidduu isaanitti hin argamne. Jarri immootu akkanumatti fuutee nama kana tashwiisha itti naquudhaaf shi'aan waan akkanaa kana haasoyti jechuudha. Haasoyni isaanii yoo gurrarra ka isin ba'u taate akkan qeeballe ummanni ummata karaa rabbii irraa bahe. Ummata jidduu sahaabaadhaa adda baasuudhaaf yaalii godhan duuba. Kanaan nama kafarsiisan. Kitaaba isaanii ka barreessan keessatti namni ganamaa fi galgala keessatti abbaa bakriitiif Umariin abaare waan akkanaa argata akkuma nuti agartanii kitaaba zikrii sabahaa fi masaa'a jedhanii jirtutti isaan illee zikriin isaanii ta sabahaa fi masaa'a ta ganamaaf galgala keessatti godhan abbaa bakrii abaaruudha, Umariin abaaru, Aishaa abaaru, gurguddaa sahabaa nabii kennaa kana abaaru. Namni yoo kana abaare isaan biratti jannata seena duuba. Yoo ganamaa galgala isaan irratti la'anaa buufte abaarii buufte jannata seenta siin jedhan. Kanaan diinii si qabachiisan. Diinii shi'aa seenuudhaaf shahaadaa akka atitti aqarrartu abbaa bakriitiif Umariin kafarsiisu. Kaalidiin kafarsiisu gurguddaa sahabaa nabii kenna. Shahaadaa isaanii akka itti qabattu akkasan. Akkanaan sin qabsiisan duuba. Akkanumatti ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasuulullah sirraan qeebalan isaa. Abbaa bakriitiif Umariin kufrummaa isaanii haqqaqu. Wanni isaan biratti agartee beekamu jechuudha. Najjinaa minhu. Ummata urjii aduu ummata dukkanarraa nama baasan ka karaa nabii kennaa nutti garsiisanii irra nu kaahan ka piraaktisaan hojiidhaan nu garsiisan ka nabiin osoo irraa jaalatu biraa du'e ka nabiin warra jannataa jedheen hadiisa meeqan keessatti kasabate kana osoo argan agartee isaan orma sahaabaadhaa kana akkana jedhanii najjinaa minhu. Ummata akkanaati ummata agartee shi'aa jechuun jechuudha. Bakka gaafa agartee ka warri gariin ka akkuma isin duraanillee dhageettanii jirtan warra risaalayyuu gaafa nabii kennatti ergan Jibriiltu dogongoree agartee ka Muhammaditti kenne malee silaa isiin aliyyiif dhuftee jedhan. Mee ilaalaa waan isaan haasayan. Subhaanallah. Jibriilii malaa'ikaatu dogongora. Moo rabbi dogongora yoo dogongorameen sirreeffamu akkana jedhan isaan eessaa fuudhanoo waan kitaaba rabbii keessa hin jirre waahii kophaattu isaanitti bu'a waan isaan haasawan kun maali? Kanaaf qawmuun buhtaanuun jedhaniin kana ummata kijibaan akkuma yahudan kijibaan agartee abaaramtetti akkuma nasaaralleen kijibaan abaaramtetti Ciisaan ilma rabbiiti jettee tuun illee Uzeyri ilma rabbiiti jettee Qureesh illeen almalaa'ikatu banaatullaahi jettee abaaramtee diin rabbii irraa fageeffamtetti kun illeen har'a haa aayanni rabbii agartee ka nabiyyiin jiraatee rabbi dhabu malee ummatuma akkasiiti jecha ummata abaaramaadha. Kanaaf irraa fagaatuu nama barbaachisaa. Shubahaa isaanii fokkinna isaanii kanallee baratanii beekanii maaliin deemanii isaanii kana beekanii fokkinna isaanii kanarraa baqachuun barbaachisaadhaan isiniin jedha. وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. درسين كنا كسينا علي أسنور أبتا
haga darsii biraatii walitti deebinutti nagahan nu tura isiniin jedha. insha Allahu ta'ala kitaabni seenaadha ka seenaa Ali ibn Abi Xaalib nu eegalee jira. ka seenaa Khaalid illee insha Allah ni eegalla yeroo gabaabduutti rabbi nu haa fedhu karatti nu harkaa dhaabbatee ni beeytanii. akkasiiti duuba karaa yuutuubii gubbarratti waan gadhiifamaa jirullee hordofaa. achillee waa gad isinii dhiifamuu jiran duuba agartee as gubbatti isinii maxxanseetiin jira. akkasin isiniin jedha subscribe illee godhaa, share illee godhaa. insha Allah akkanan isiniin jedha. wajazakumullahu khayran, barakallahu fiikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة، إلى اللقاء.